Jiruun Itoophiyaa kana fakkaata sabboontu nagaan galtee tan nagaan galee jira warroonni du'aa hinaa gootan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Kunoo jiruun Itoophiyaa kana fakkaatti biddeen illee nyaanne ka biddeen illee bitadhee dhufee kunoo qodaa ammoo mana geessu firaashii illee bitadhee roottoo illee bitadhee waan na geggeessu bitadhee qo'a gattaa'ee viidiyoo isinii waraabaa seeraan waan biyya keessa jiru. Tokkorraa kaasee isin argisiisa nafaana bu'aa kun biradistii normaali bitee normaali biradistii kuni birrii 650 ta'ee 600 ta'e beeku nama wajjin bitee nan dagadhe fakkaata. Kana biradistii kan nama barbaachisu jalqabaa waan Itoophiyaa keessaa gaafottaa qodaan waraabinaan jettanii kuni istoofii abbaa tokkooti. Hin beektu gaanii Wallaggatti bitadhee jira asii waan biyya kana taa'uufis hin beektu hundi geessanii sapiraayisiin isaa haaraanis immoo jira gara sapiraayisii isinitti ni muuyyuu boodee isinitti ba'uun oolu waan ta'eef wantichi kanaafuu wanti as taa'uuf hundi keessan hin beektu Finfinneetti galaa isiniin jechaa ture Wallagga yoo hin galee hin beektu kaa saniif abbaa tokko bitadheen ga'a. Kan biraa shaanii kan kunuun argitan abbaa ja'a bareedu abbaa ja'a hingaa keessummaa baay'ee qabu kana maammasaa teessuun gurgurtii sochoosan ani dagadhee jira kana meeqaan akkam bitee meeqaan akka bitame hin beeku nama wajjin binne abbichi immoo sapiraayisiidha isinitti himu garuu jaarsa koo miti jaarsa koo isa duraanii miti isinitti himee jira jaarsa koo isa duraaniitii jira daddabaanee isiniin jedhe kuna kan bunaati shinii buna baattollee hin qaba waan irra geetan hin qaba kuni 500 moo 600 waan akkasiiti ani dagadhee wallaahi namatti itti kaffala. Vinto hindi keessa nun beekte kanallee gaan fedha. Ani waan gadii kan aldaalii bite beektu akka lamatti rakkadhu qaba. Kun shaayee kan shaayeeti kun 500 miti laataa kun 500 itti fakkaatti. Kana waa Itoophiyaa keessaa ga'a. Kan biraa kanallee hin beeku dhugaa rabbii amma ittiin bitame hin beeku. Hin beekne gara hin beeku dhugaa rabbii. Mastaxabaa kana bitadhe. Hin beektu dhee yaada. Kan biraa kan bunaallee kana bitadhe. Waan itti tokko hin bitanne kan kanaaf bitu. Cilfaallee kana bitadhe. Nageessi. Mangkaallee kana bitadhe. Taa'u silkinatti hin dawwaina kan ofiifuu mana qabaa keessa taa'ara. Zimbalu. Unat zimbalu. Lijoche. Zayitii 600 fakkaata. Loo meeqa hin beeku. Raafadhee dhugaa rabbii. Shunkurtii kiiloo tokko. Kan biraa maaltu jira kan biraa qabu. Barbaree birrii 50 fakkaata. Hin beekne shiroo birrii 50 ta'uu nama wajjin deemee waan hin biteefu birrii harkaan baafne abbichi. Abbaan deemee wajjin bitee birrii harkaan baafne. Ofuma isaati waan cufamee fi beekna. Ashaboo soogidda. Raafuu. Kottaramu yaada. Amaraaf hojjechuuf deema. Wayne ulachuu. Biddeeni. Biddeenni kuni birrii 20 tokkoonsaa. Nurgaa birrii 20. Kottan nyaata. Akkasii amma kana bibbitadhee dhufee viidiyoo jechuuf jedha
ijoollee kiyyaa viidiyoo waraabaa baga nagaan galtee naan jedha dheetanii sagalee isinii qabee viidiyoo kana shabakaa yoon argadhe gadinni isaa amma galgaluma gaafan galee waraabuutti jira shabakaa warqadde gadhiisa yoon shabakaan argadhe immoo gadinni isaa nan guuttadhachaa jira shabakaa daataa jechuudha yoon guuttadhee gadinni isaa jechuudha. Kanaafuu jennaani jireenyi Itoophiyaa keessaa attamitti galtee yoonaan jettani maal faasi mudate naan jettani mudannoon egaa mudannoo fakkaatu meeshaa kiyyaa waan hin barbaadu shaanxaa dugdaatti fannifadhe shaanxaa dugdaa guutummaatti harkaa fuudhanii saniif rakkoo ta'ee kanaafuu jenna hundaafuu nagumaan hin galu inni uffanni babbadee wanti babbadee haa babbadu garuu nagaan galuun iyyuu immoo hunda caala waan ta'eef nagaan galee jira rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Kanaafuu hundi keessaniyyuu warroonni nagaan galinaa jettanii du'aa hinaa gochaa turtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Illee nagaan galee jira nagaan biyya kiyyaa Itoophiyaa keessatti galee jira jechuudha hundumaafiyyuu. Kanaaf jennaani warroonni galuu barbaadanis kottaa galaan isiniin jedha. Bishaan kana sitti agarsiisu raafadhee oduutti buusa. Oduu argannaa egaan beektu. La bishaanni kun birrii 85. Ishee hunda gadhe birrii 85 hin bitee kun 100 isiniin jedheen jira. Kun 100 kan kanaachi rakkoon tokkoyyuu hin jiru nagaan galee jira. Kun 400 ta'e 300 ta'e 600 fakkaata 600 fakkaata akkasii kan kanaachi galleegaa ijoollee keenya. Ana cuma taa'ee viidiyoo kun waraabaa asuma taa'ee isinirraa iyyaa bakka keessa immoo deddeebi'ee isinii waraabaa Wallaggas namni waa bu'ee deebi'a dagachiisee amma hin galteedhani hundumtu seekii dadawwala waan ta'eef dirqama dhokadhee dafee ol deebi'a garuu maatii haala biyyi keessa jiru hundaayyuu viidiyoo isinii waraabaa malee nagaa kiyyan galee rakkoon tokkoyyuu hin jiru isinillee bakka fayyaa nagaa taatan isiniin jedha. Jireenyi gadi kuma wuddiidha garuu yoo hojjetten jiraatta. Jireenyi wuddiidha, jireenyi qaaliidha jedhu dhuguma qaaliidha garuu dhuguma jireenyi wuddiidha garuu numa jiraatta qaba. Yoo hojjetten jiraatta. Silas yoo hojjetinii fandalaltee bakki keessa deemtee naani hin jiru hojiin dirqama yoo hojjettee waan na baasa jettee waan birriin fida jettee yaaddu yoo hojjette inuma jiraatta nyaata hin dhuddaa jechuudha. Kanaafuu inshaallah akka rabbiin na gargaaree anillee viidiyoo koo dalagadhee yeroo hundumaa YouTube korra hojjetadhee akka jiraadhu barbaada. Nagada biraan barbaadu isa biyyi suuqii banatu maarreedha hin fedhuu jechuudha. Kanaafuu du'aa hinaa godhaa. Asuma irratti wal arginaa waan waraabni waan hojjedhu naan jettanis nan hojjedha isiniin jedha. Yoo kana irratti wal arguu baannes YouTube biraa irrattis wal argina rakkoon tokkoyyuu hin jiru maatii naataa warri maatii naan taatan isiniin jedha. Warroonni du'aa hinaa gochaa turtanis dhubbatti hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa. Iddoo guddaa isiniif qaba baay'ee du'aa hinaa gochaa turtan dhugaa rabbii gaafanii viidiyoo gadhiise sana hedduu du'aa hinaa gochaa turtan dhugaa rabbii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan iyyuu isiniin jedha maaliif jennaani namni bakka du'aa namaa godhe dhugaa rabbii du'aa namaa baqee balamti dhugaa rabbii maaliif dhugaa natti hin fakkaanne waggaa amma kana ture galee waan godhatti hin fakkaanne garuu kan na caalaa hin jiru kan na caalaa ture hin jiru. Waan mangaluu natti hin fakkaanne kanaaf jennaani hedduu tokko gammadee jira hedduu tokko natti tolee jira hedduu ammoo ganaa mucaa kiyyallee hin dhufa mucaan kiyya dhufee wajjin gabbuuna isallee yoo inni dhufe viidiyoo isinii waraabaa bakka waan keessa jiru hundaayyuu viidiyoo isinii waraabaa rakkoon hin jiru. Laayikiidhaaf sabskaabii gochuu hin dagatina haati keessan galtee jirti ani maammaa keessan irraa barumsa barattu waan ta'eef dirqama laayikiif sabskaabii gochuu qabdu isinii jechuun barbaada. Akka siyaasa baay'ee isinittiin dheeressu galatoomaa ulfaadha nagaan turaa. Warroonni sagalee naa qabdanis jiraachuu dandeessu anna onlaayinii irra jiru amma san viidiyoo kana waraabu shabaddaataa qabu waan ta'eef gaafa guuttadhe isin dubbisaa nan komatinaa xiqqoo gaafa biizii ta'a waan bibbitadha waan xixiqqoo bibbitadha malee as keessatti viidiyoo mina waraabuuf malee akkas jireenya badaatis miti jira kan gidduu deddeema akkas naggaadee ta'a. Dhadhaabuna isinii fidee bakka Wallaggaadhaa fi Finfinnee gidduu qophaa'ee eeggadha. Akka siyaasaa isinitti hin baay'isuuf jedha galatoomaa ulfaadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedha.